kabajamtoota hordoftoota didaatu akkam fayyaa jirtan ijoollee nagaa jirtanii galanni waaqa haa ga'u har'a information ho'aa wayii obboleettiin kiyya takka Saudi Arabiyaa keessa jirtu na ergitee turte viidiyoo wayii viidiyoon kun maaldha lammiileen saboonni keenya jechuudha Saudi Arabiyaa keessa jiran karaa nama 430 ol ta'an jechuudha mana hidhaa Jiddaa keessatti ji'a 4 fi torban lama akkan hidhamanii jiru. Kanaafuu jarri kun beelan du'aa jiran. Lammiileen keenya kun beelan du'aa jiran. Nuunduu jechuudha sheerii gochaa ta'u ministeerri muummee Abiy Ahmed akka dhageetoo jechuudha lammiilee keenya kana garbummaa kana keessaa baasee karaa biyya keenya akka dhufan singal nuunduu sheerii gochaa ta'u akka mootummaa bira akka mangistii bira ga'uun sin jedhu. Kanaafuu mootummaan callisee jira. Mootummaa maal egaa akka jiru anillee hin beeku. kabajamtoota keenya kana isinunduu mee viidiyoo kana ilaalaa ta'u jechuudha baay'ee nama gaddisiisa. Guyyaatti gizeroota akka yoo nyaatamu guyyaatti jechuudha. Ho'i asin isaan gubaa jira. Asin kara ji'a afurii kana ta'anii jiran. Nama 435 akkana ta'an baay'inni isaanii jechuudha. Kun hunduu kilaasii tokko keessatti jechuudha wal bira ta'anii yoon ho'uu isaan ajjise jechuudha tokko achi keessa jechuudha amma du'ee jira tokko jechuudha. Fuudheetoo du'ee jira hunduu maaloo lammiileewwan koo sheerii waliif godhaati ministeera muummee bira akka ga'uun siniin jedha asinduu bakka jirtanitti dirqama keessan baha isiniin jedha sheerii waliif godha bakkuma teessanitti mootummaa bira ga'eetoo lammiileen keenya karaa Itoophiyaatti karaa Oromiyaatti akka deebi'an siniin jedha sheerii waliif godha isiniin jedha nagaan naa jedha. ግን እኛ እዚህ ውስጥ እየተጎዳንን ወራ በሙቃት እንደምታውቁ ይሄ ሰው እንዲህ ቆስሎ ማለት